Yesus Kristos Wangela Maatios Marqos Luqaas Yohannis keessa Yesus gooftaa kun harkaan si fudhadha. Yesus ani du'eetiin du'a moodhee kee kan jedhu qaal baqaal dubbii Yesus fidi. Kunoo amma. Okay, na dhaggeeffadhu wangeela baasi. Afaaniin yookaan wangeela sitti himaa sana baaftee dubbisi. Jadi dubbisi. Dhaggeeffadhu. Wangeelumaan siif kenna malee ani no, naa dubbisiin saalfatiin ani qabeen jira. Yesus du'eetiin du'a moodhee kaa kan jedhu ka'e. Nagaa qabu gaafa fayyaa qabu wayita gaafa wangeela barsiifnu hin jirtu anni kana quraana malee ni finnaaf. Aboo hin jirtu anni kana nama laala calma jaabaqa hin dubbatu gaafas. Guyyaarraa marfeen osuma waraanamtu maraatuun du'eeta akkuma jiini umrii jala deemti. Okay, akkana jedha. 41 Abbaa fi haati mucichaa waggaa gartee wagguma gartee waggaan ayyaana faasiqaa jechuun kan Yahudaa taate ayyaanni kun kan isaaniitii miti beeka warra Yahudaati ayyaana faasiqaa deeman gartee guyyaa jechuun iddoo san deemanii abbaa fi eenyu jedhe Abdusee abbaa fi haadha haati eenyu abbaan eenyu haati Maariyaami abbaa Yoosef akkana Sheekh Yusuf akkana Sheekh Yusuf rahmatullahi alayhi so يعني هذا في وانجيل لكون قال بقال هذا في أبا جر أبا أكم تابي نمني وانجيل الربيع كوجرا ماتيوس الربيعنا يتم رفته بنتين كرته أبا فوني تيه جو كان أبا نفراين واقعي أبا جر كونو أبا أكم أما هذا ساق أبو مو يتوني قد فته مو يا أبا أنت كا قد فتشة كأجر قلنا متي سالاتين ألته لك أبا وبراها مال ما خام تجرا ريخام برا وانت فريند كادما هذا واقعيوتي كان هذا سا جرا خنا ولي قال لك أكنا أبا في هاتي mucichaa mucaa jedhan jara keenya waaqaa miti ilaala akkana jedhan dirqumatti gartee abbaa fi haati mucichaa wagguma waggaan every year amatu gartee ayyaana faasiqaa ayyaaneeffachuudhaaf gara Yerusaalem dhaquu turan wadeeman gaa jechuun Musaan ni tumaa kun xiqqeenya irraa eegalee amma 8 irraa eegalee dhagna guyyaa irraa mun irraa eegalee baqat namni dura biyya lafaa kana baqachuu nama jala mootummaa Herodonos akka Oromoon gartee mootummaa abbaa irree mallas jala Minilik jala baqattu akkana baqachuu ture biyya isaa keessatti hin guddanne bara Yesuus hin guddanne Musaan takkitti leetti boksiin ajjeesee gurbaa والله فوقده موسى فقضى عليه ربي قضى عليه خلاص كان بوكسين ده تكتي ده تجهز غربا اور اسرائيل موسى هم نقبا نمني افان oromo galle موسيقى بان جنان هو دورا دخات غورنا من كل ما قصد دوته غمت باتين بيخوت غمچين بين چه هاي براتوني نو huccu cera huccu qulla huccu arkat disani ore huccu disani bar oriani bar baratonis والله كذا huccu qulla orian qulla jara wangelle baga khote so meera geefadha waan ajaa'ibaatti dhufu jirra abumaas tafsiira gartee wangeela harkaa fudhanne bar galanni isaafaatu abiyyi mootummaa fudhatee fudhanne nutis tiktok waannis fudhanne eenyuun harkaa fudhata ayye okay ayyaanichi erga darbee gartee okay mucichi waggaa 12 yeroo ga'utti akkuma amala isaanii ayyaanifachuuf ol ba'an akkuma aadaa isaanii jechuun gartee waanuma gartee kuni waan beekama back to back every year aduma isaaniiti kun akkanumatti deeman jechuudha. Haadhaa fi abbaanis ilma mucaa kanaa wajjin akkanuma deeman waggaa hunda amata isaa xiqqaarraa jechuudha. Ayyaanichi erga dabree gara mana isaaniititti yommuu deebi'anitti eeysa Naazireetitti deebi'anii waan deebi'anii beekaa gandi isaanii Naazireet safara isaan bakki itti dhalatan Falastiin tanaa. Waliigallee Yerusaalem dhaqan masjida Yerusaalem kun Yahudoonni gartee Falastiin waan nama kana masjiduma aksaa kanaa baraasuma. Waliigallee ayyaana achi dhaqanii imala dheertuu sana deeman gaa miilaan deemanii konkolaataa waan yeellam harree yoo harkatan akka tasaa maybe harree so lafa tana cafaqanii guyyaa 3-4 bulanii gartee achi dhaqan ayyaanichi erga dabree gara mana isaaniititti yommuu deebi'anitti mana isaanii deebi'an amma ayyaanichi xumuramee ayyaana irraa fixatanii Finfinnee dhaqanii karaa wada Jimmaa namni deebi'aa mire hajaa isaanii ba'anii jechuun yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafe mucaan magaalaa safara keessatti xaffa hafe dhaggeeffatu Abdusee mucaan amata 12ti amata meeqa yeroo kana 12 yes hoyi baddaati na jala
badin. Sin baddu na jala. Okay. Baddus maal ete waqa. Okay. Okay. Yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafetti tolteensa baadiyyaarraa gamas dhaqeensa magaalaa tanatti magaalaa guddoo tanatti magaalaatti warra hafe magaalaatti. Nama awwadaa itti eenyatan hafeef. Nama galee dubbisaa qoosaa dhiisa abumaas. Nataan akka. Ati yeroo hunda qoostaa bare. Ani gaafiin sirraa qaba. Ayi anarraa moo. Sis yeroo baay'ee waan qoostaa waan hin beekne akkasumaan haasofta waan ta'eef mee Yesuus immoo Muhammad keetu du'a mo'ee ka'e. Maal du'a eenyu du'a mo'ee ka'e? Namni tokko namni Yesuustu du'a mo'ee ka'e. Namni du'a mo'ee ka'e takka yellam. Yesuus Kiristoos immoo du'a mo'ee ka'e. Fede Yesuus yoo du'a ka'e na dhageeffatu kan loleen sun kan nagaan si baatoo sin Yesuus harkaan si ol qaba. Yesuus ani du'een du'a mo'ee ka'e kan jedhu yoo naa kanete amman gooftaa si fudhadhaafiti. Du'a mo'ee ka'uu isaatiif ragaan sitti hima dhaggeeffadhu afaan Oromoo si galaa miti yoo ni manyaanatti hin ta'in. Eenyutu gowwaadha eenyu qoosaa ni laalla wangeela keetirraa. Bari yoo ni manyaanis na dhaggeeffadhu mata duree hin balle. Na dhaggeeffadhu goobasi. Dhaggeeffadhu. Si hima qoy na fichisiisi. Atab ila bari. Gaafii na gaafatte kitaabni qulqulluun keenya akka hin beekne dhiisa. Gaafii na gaafatte waan naan jette Yesuus immoo Muhammaditu du'a mo'ee ka'ee naan jette miti eeyyee jedhame bani firraa. Bani goobasi kana cina jallattee jirte profaayilii keetillee kaase firraa maqaa isaa. Okay, akka hafee hin beekne akka hafee gartee garuu akka inni hafee hin beekne jette. Okay. Miltoo wajjin waan jiru se'anii garee miltoo jechuun akka afaan gartee harargee maal jedhaniin tuuta garee jechuun warra gartee akkati warra walii gaddeemu kanaan si'a beektaa. Eenyu beekame miltoo warri wallaggaa seertan. So akka jiru se'anii jechuun tuuta jechuun nama waliin biyyarraa ka'anii waliin dhufanii jiran warra imaltuu kana yaa. Eewa. Gartee wajjin waan jiru se'anii adeemsa guyyaa tokko erga adeemanii firoota isaanii bira warra ijaan beekan biraas hin iyyaafatan. Firootan kara imala nama qabaa minee firoota fi fira saboo fi kana qabaa miti eega guyyaa tokko deemanii beeke. Dagatanii mucuma kanaa ilmoo fi jaalallee qaama lubbuu lama jaalallee waliin haasoo itti qaama warri fiqiriidha jarrini maal ilmoo qofa qabanii kana. Ilmoo isaati kunis waaqayyumaatti kan akkanatti isiis. Amma jarri ta addaati jirani qunnamti saalaa malee argamte fadhafoonii qabdiim jarri ka walumaan deemaa haasawanii ka jaalalleen lamaan lubbuyyeen akkam jirtu Maariyaamii fi akkam jirtu nagaa geessina nagaa qoy gadi sii fixa shantamitti qoy yoon itti dabaleen dubbatta sagalee waaqayyoon jeeqanii dhaggeeffadhuusi. Duuba gartee ijaan beekan biraas hin iyyaafatan dhabnaanis dhaban ganda hundanuma iyyaafatan yaa jarana dhaban. Dhabnaanis isa barbaaduuf Yerusaalemitti deebi'an. Eega biyya galanii galee nu dura mucaanni gale seenii ka telefoonni hin jiru. Eessatti haa barbaadan innis galee jedhee gartee mul'ataan itti mul'atu. Biyyatti eega gartee Yerusaalemitti gartee Yerusaalemiirraa ayyaaneffatanii deebi'anii gandatti deebi'anii dhaban ganda. Firoottan isaa mana kana namni gartee yoo mana biyyattuu gartee ganda manaanu dhaban galgala. Ganda ollaa deemanii ganda obbeera kiyya achi deemanii nu barbaadan beektaa ilmo mucaan kiyya abumaas tokko jira eenyuun jira achi jedhanii si yaafata dhaban firoottan hunda gaafatanii ganda safara ganda gibbii hunda seenanii dhabanii jennaan maal godhan ammas ganduma ayyaana faasikaa dhaqan saniif Yerusaalemitti imala biraa ammas itti gallakkisan abboo ofirraa bakka irraa fixatanii itti dhaammatanii ayyaana achi fixatanitti achitti gartee Yerusaalem barbaaduuf Yerusaalemitti deebi'an guyyaa sadii booddee barbaadan ammas achi deebi'an ka magaalaa san gartee guyyaa tokko guutuuf bira dhabanii ganda galanii barbaadaa oolanii bulanii dhabanii amma Yerusaalemitti deebi'an. Yerusaalem guyyaa meeqa barbaadan dhaggeeffadha Yesuus waaqayyoo jedhanii kana guyyaa sadii booddee immoo barbaadanii akka tasaa harkanii beeka firraa osuma deemanii warreen mana sagadaa firraa dheena jedhanii osoo deemanii ganda hundaa dhabanii mana qulqullummaa keessa gartee barsiisota gidduu taa'ee isaan otuu dhaggeeffatu akkana waaqayyoon
akkana ta'e ka barataa ta'e mana barumsaa seene darasaa ta'e mana barumsaa seene barsiisota jidduu taa'ee mana barumsaa taa'ee achi jidduu dhaggeeffata cal jedhee kun akkanatti kana dhaggeeffa beekumsa waan isaan barsiisan kan barsiisonni barsiisan mana barumsaa keessa akkana dhaggeeffata Yesuus ajaa'iba gartee eenyurraa barataa ture baaba waan kanallee nu ibsa. barattoota warra gartee warra Yihuudaa warra imaamanuma gartee masjida waldaa jechuun sinagoogi jedhanii afaan sinagoogi jedhanii masjida jechuun jira kanaatu mana sagadaa mana qulqullummaa jedhe malee mana gartee ibaadaa Falastiin waan numa kana masjiduma eenyu jettanii kana ustaada. Kanaafuu barsiisonni Yesuus Yihuudoota jechuudha baaba. Jechuun inni nu fira Yihuudootuma miti. So barattoonni isaa warra Yihuudaati. Akkuma naaf jettee Oromoo kiristaanis kun Oromoo miti. Anis Oromoo akkuma jechuun Yihuudumaa waliinis. So warra amantaa Yihuudaa barsiisan. Sa'aatiin qabu shii. Qoy nama waan kana Lallaba keessan dhaggeeffachuun barbaanne. Namsa kan afeerree Yesuus waaqa moo Allaatu waaqa kan jedhu irratti daqiiqaa muraasa waliin dubbanna. Afeerree qoyme namsa kan afeerree akkana boo atis achi geesse gaafa bal'aan wajjin dubbachuu barbaaduuf ayyamamtuudha. Yesuus Kiristoostu waaqa moo Allaatu waaqa kan jedhu irratti waliin dubbachuu dandeenya. Yesuus nama hin madaalamu jechuun waan hin madaalamu. Hin madaalamu ani immoo itti naffaru nama ta'uu isaatti itti naffaru Allaatu waaqa moo Yesuus Kiristoostu waaqa kan jedhu irratti abbuun keessan wajjin dubbadha. Abubuwaan gaaftii Allahanii fi Yesuus waliin wal madaalu gaafa waaqummaa isaa mirkaneessanii bara utuu waaqummaa isaa malee waliin madaalu fa. Amma anaafi'atu waliin boksii waliin baanu ani dhiira na hojii ba'uu hin dandeessu. Rakkoon hin jiru beekumsadha malee waan hin taane walitti hin fiddu. Meeqoo gadiin fixa. Mucaa badee kana barbaadna qoy kaa dhaabbiru sagalee waaqayyoon hin beekne. Asirratti na wajjin dubbachuu yoo barbaade na wajjin dubbannu dhiira ta'e san gurguddoo fiti hin dubbannu. Rakkina qabu amdii wajjin dubbachuu hin danda'u yookiin immoo nama tokko wajjin dubbachuu hin danda'u. Yesuus Kiristoostu waaqa dhugaadha moo Allaatu waaqa hin dubbannu. Yesuus gaafa waaqeesse boqonnaa san fidi. Kunoo Yesuus waaqa kunoo Yesuus waaqa jedhi akkasitti kun hojii haasofna dhiis. Amma waan hin jirre barsiisonni dhiisan ammatti nu rakkin kaacuuce. Rakkoon qabu yoonni wal beeynaan nu dhiisi kaa mana kee banadhu achin nu afeera achin nu yaammadhu yoo feete namni hojii haasoftan jedhi maxxansi sagantaa Abumaazii fi Hawwichoo mata duree waaqayyoof viidiyoo Abumaaz bichaa miti beeyin namoota jaama torbat jira ga'e isaan keessaatii tokkoon isaanii na wajjin haa dubbatan rakkoon gadiin fixaa qoyi goobasi. Okay taayini qabamtaa feete Umatakka waan qabamu qabu Allaatu waaqa moo Yesuus Kiristoostu waaqa kan jedhu irratti anaa wajjin dubbadha. Zimtatanii walitti sassaabamtanii Yesuus Kiristoosin xiqqeessuudhaaf Yesuus Kiristoosin abaaruudhaaf irratti gurmaa'ina. Anaa wajjin dubbadha. Hammi wajjin dubbattoota anaa wajjin dubbadha. Narratti fooricuun mallattoo jinniiti. Okay? Dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf laal baru uummata akli hin qabne laal waa lama kam isaas Allaatu waaqa qamoo mee ani kamirraa hin haasawu Allah kottu Allah takka kottu Allahan waaqa moo waaqa miti bichaan hojii haasawu Yesuus dhiise Quraana bicharra wangeela hin seenin walii galee hin seenin takka Yesuus waaqa moo waaqa miti isin waaqa jettan ani waaqa miti hin jaa Yesuus ani Allahan waaqaan jira isin waaqa miti jettan Quraana kiyya qofarra waa'ee Allah na hojii haasawu lamaan kan option dhaggeeffadhu takka Yesuus Kiristoos wangeela bicharra waaqa moo waaqa miti hojii haasawu waan lama fidee ani asiin Yesuus qofarraa haasawu ati as qofarraa teessee haasawita it doesn't make sense waa lama waan akkana nama jettaati dura ati Yesuus waaqa jetta ani waaqaa mitiin jira waaqummaa isaa sabachiisi dura kottu takka ani Allahan waaqaan jira miti waaqa miti jettaa kottu sabachiisi kanuma ifirrakin mucaa viidiyoo nuusif hin dalagu. Abdii kan ol fidamee inni illee hafin cawti kosii abdus. Maqaa isaa akkasi. Waaqayyo barbaanna qoya waaqayyo barbaanna qeeroo mee qeeroon qabsu barbaadaan hojjime hin barbaanna nama bada kana deebisna dura qoya. Nu galchaa baaba. Taajirra ustaaz isa barbaadatu. Hin fadan bartan akkaan ani waan kana dubbisne tafsiira waan kana kanaaf barbaadne. Okay. Nama itti deebi'an guyyaa sadi booddee immoo mucicha mana qulqullummaa keessa barsiisota gidduu taa'ee barataadha ta'e barataan Yesuus barsiisota bira jiramma waaqayyoon keessan akkana gaa waaqayyoo mana barumsaa seenee barachuu jiru haleluuyaa waa hunda beeka achirra hayyee achi taa'ee maal godhe dhaggeeffadha taa'ee isaan utuu dhaggeeffatuu
isaan otuu dhaggeeffatu gaafiis otuu isaan gaafatu halleluuyaa barsiisa gaafiin qaba dhaggeeffate gaafiin qaba xiyyaaqee hallen I have a question in this world barsiisa Thomas Waji kana gaafata taa'ee Yesuus Yesuus ni baratee ujarra kun isa indura baratan barsiisota qabalaal mana qulqullummaa keessa barachuu ture isaa mata 12 mana barumsaa ture barachuu ture waaqayyoon kan kee haqa jettan waaqa baratu a'uuzu billah hayye gaafiis gaafata abboo yaa ilaaha illallah nama ajaa'ibaati dhaggeeffadhame taa'ee isaan otuu dhaggeeffatu gaafiis otuu isaan gaafatu argan amma eenyu arge isa harka baasee gaafiis gaafatu osoo taa'ee duubaa kamana ol seenanii gartee darsi masjida keessa waldaa keessa kan harka baasee gaafii gaafatu dhage itti dhufan amma haadhaaf ebbaan Yoosefii fi eenyu Yoosefii fi Maariyaam haatiin kijibdi gaafii gaafachuu jira ilmi maal goote warra isa dhaggeeffatan warri isa dhaggeeffatan gartee warri isa dhaggeeffatan hundinuu immoo hubannaa isaa fi deebisuu isaas hin gaafatan isuma kan ammas gaafii gaafatan kan nama wal gartee nama ajaa'ibaate umruma tanattu gaafiis hin gaafatan waa gaafata ni dhaggeeffata achi deebisa ajaa'ibanii uumisa kana dinqii nama ajaa'ibaati uumamaan sammuudhaan ajaa'iba collee nama yaa ilma Maryam bulloo kana nu deettee barati hin gaabbitu ati hin gaabbitu abbaan isaa fi amma gaagarte hagguu xumuree waan kana hunda deebisee isa jarriin isirraa fixatanii barsiisonnis dubbisanii haasisanii barata ajaa'ibaan mana seene kaarra atakkaan dhufin heeqa waa gaafatan ka isaa maal isaa nama akkamii barataa isaan garee isaa dhufe ana gaafatanii garraa fixan booda abbaan isaa fi haati isaa achitti yommuu isa argan barata mana barumsaa sanitti achitti argan kaama achitti haatiin ifaa kuno haatiin ifaa abbaan jaa wangeelli isin abbaan qabu abbaa fooniin qabu jettan nutti abbaa fooniin qabu harmeessaarra beeytanii gartee dhaggeeffadhaa waan Maryam jettuun abbaan keetti waan isi barbaadu turre jetteeni isin abbaa mi jalaa baasaa isin akkanumatti akkana jetteen abbaan isaa fi haati isaa achitti yommuu argan Yoosefii fi Maryam achitti argan ilma isaanii kan amma isa argan gartee in rifatan jala nama jechuun arganii dhaggeeffatan jechuun arganii gammadan inni gammadan maaf rifatanii ana dhibdeewu in rifatan namni ilmoo badde waaqayyoo badde hin argatanii min gammadaa miti in rifatan maaf rifatan in rifatan haati isaa yommus rifattee yeroo rifattee jettee yaa ilma koo waaqayyoo koo jetteeni maal jetteen abduse ilma koo maal jette ilmar okay haadha teetirra naan isiin beeka Carrano. Koy abdi ni fit abdi kiyya inshallah koy ilma koo jetteen waaqayyoo koo gooftaa koo Maryam guyya tokko jenne yaa ilma koo dhaggeeffadha hayyee haadha too gartee yaa gartee argite gartee achitti rifattee haati gartee yommus yaa ilma koo maaliif akkana nu goote guyyaa meeqa hin bade ka imala wartee ayyaana faasiqaatiif deemanii guyyaa tokko jalaa badee ganda deebi'anii barbaadanii safara ganda firoota bira dhabanii guyyaa sadii boodee gartee magaalaa Yerusalaam waliin geenii magaalaa deemanii bakka hunda telefoonni hin jiru eenyu tiktok irra baanii abduu seen barbaade jechuun hin jiru badee barbaadanii argateema gartee maal jetteen maaliif akkana nu goote kunoo abbaan kee fi abbaan kees anis baay'ee yaaddoofnee si barbaaduu turre jedhaniin baay'ee nyaadhame moo bineensaan nyaate moo ni ajjeesan moo baaratti darban moo maal godhanii kaa gaafa xiqqaa baqachuun ture eenyu qabe dhiiroo akkamte akkana kan hirrifatan qabduse guyyaa sadii ilmoo ofii godhabde ilmoo ta'e godhabde hirrifattu rafiitii maali nama qabu saree namni saree guddise bineensa nama ol beeku tokko saree farda harree sandhiisi harreen tokko yoo seelaa du'e hirrifattaa bara harreenu hirrifatte guyyaa meeqa dhabdee ilmoo garaan waadee isanii beekta ol fajji'a sagal baadhatte Yoosef Silaa'uu irraa gatii maa irraan qabu isiin tun akka malee maaliif akkana nu goote kunoo abbaan kee fi ani baay'ee yaaddoofne si barbaadaa turre jetteen yaa ilma koo jetteen 49 mucichi immoo deebisee Yesuus maal jedheen harmee isaatiin maali attamitti na barbaaddan maaliif akkamitti na barbaaddan akkamitti na barbaadda si barbaannennaan
guyyaa sadii namti kun eessuma buluu jira dhiiroo manuma guyyaa sadeen kan eessuma buluu jira dhiiroo walduma keessa buluu jira miskiinii badee ka barandaan bahu eessa bule firan qabu naman qabu magaalaa sanii waldu masjiduma san keessa bulee fakkaatti itti kaafama. Bakka bulees ni mtaa qofa namarraa soo hin abdii kiyya qofa gadiin fitaa boqonnaa lama qofa hafe. Gartee Nama soo taa'eetan si eegamoo. Koi mana abbaa koo mana abbaa koo mana abbaa koo mana isaatii miti Yesus waa takka hin qabu addunyaa biyya lafaa karaa waa takka hin qabu mana hirribaatillee hin qabu mana jaarratillee hin qabu manni kunillee kan isaatii miti mana jedhe mana abbaa koo keessatti argamuun akka ana irra jiru hin beektanuu ree jedheen malda masjida kaa bakka ibaadaati argamu kana akkanarra jiru hin beektanii jedheen hay namaanuu gartee hay eeka gartee isaaniin jedhe isaan garuu haadhaaf ebbaan isaan kun haadha Yoosefii fi Maryami isaan garuu maal jechuu isaa akka ture hin beekne maali gartee akka maal na barbaaddanii as akkaan jiraachuu qabu maal nan beektanii barataan tokko waa barachuuf mana ibaadaa sagadaati maal na barbaaddanii hin beekne kana jechuudha. Kana booddee mucichi abbaa isaa fi dhaggeeffadha mucichi kana booddee mucichi abbaa isaa fi haadha isaa wajjin Naazireetitti deebi'e bakka dhaloota isaa safara itti dhalate magaalaatti dhalate waaqayyo magaalaatti dhalate qaba hin qabu gandeetti dhalate qaba hin qabu. Haadhaa fi abbaa waliin fuudhanii haadhaa fi abbaan daa'ima waggaa 12 amatii kana fuudhanii harree taatus waan taate yaabbatanii imala isaanii haadhaa fi abbaa waliin gartee deebi'an isaaniif abboomamaas akkasitti akka kana eegachi deebiin magaalaa sanitti inni gaa ilmoo ofiitiif ni abboomamaa miti haadhaa fi abbaaf gartee nama badaa miti walam yaj'al gartee shaqiyya nama kan garaa jabaatu taane haadhaa fi abbaaf kar tolo oolu ta'e isaan wajjin Naazireetitti deebi'ee isaaniif abboomamaas jiraate haati isaa garuu dubbii kana hundumaa garatti hin qabatti turte. Yesus immoo waaqayyoo fi namoota irraa ayyaana argachaa dhaggeeffadhu maalirraa dhaggeeffadha bakka takka caloo dhaggeeffadha jiran ayyaana beekumsa ogummaa barnoota abbaanis wahyiitti godha gara ergama gartee dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'u jira barattoota asitti isin barata waaqayyo irraa isin barata akkanatti Yesus barata waaqayyo irraa isin barata waaqayyo irraa jedhe laal eenyu irraa jedhe waaqayyoo fi namoota jechuun nama tokko miti barattoota wajjin dhaggeeffate namootuma biyya lafaa warra maatii isaa namootuma biyya lafaa jiru kanarraa hunda ogummaa kanaaf barsiisuu ture boo Yesuusin barnoota ammayyaati jechuun kan waaqayyoo achirraa barata barnoota ammayyaa namarraa barata ka gartee waaqayyoo fi namoota irraa ayyaana argachaa gartee namummaadhaa fi ogummatti in guddate ture namummaa fi ogummatti in guddate ture maqaa isaa Ustaz boqonnaan kun namoota baay'ee gaafataaro dubbifatan. Boqonnaan kun gartee guutuu dubbistan Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa 2:40 takka irraa yoo gartan ilaa hanqa 52 kana hunda argachuu dandeessan Yesus akka itti bade akka itti argame waan haati jetteen ilma koo gartee abbaas akka qabu kuno abbaa fooniitillee Yoosef abbaa fooniitii miti jedha kuno wangeelaa jedha. Bistuu Ati dubbisa narra dubbisi Siin kennala. Wangeela Luqaas naan kanneen dubbisi wangeela keessa alfate dubbisi gooftaan fudhachiisu deemtami gooftaan fudhachiisu deemta goobasi gooftaan fudhachiisu dubbisi hin sodaanne ani wangeela qaba harkaan ol qabe qabadhuudhaan jette harka ol an harkaan ol qabe ati dubbisa ragaa anaatu pheente sila akka wangeela beekuuniti waan dubbisa anaatu gartee wangeelatti amanu waan dubbisa amanuudhaan sila anaa kiristaana dhugaa taa'u kiristaana dhugaa pheente wangeela isaanii amma siifin dubbisee harka ol qabe waan ni gaafii isaatii sin beeku waan an deebiseef hin dhage'u gurra qaban malee waa takka hin dhaggeeffatan akkanuma deeman malee. Garaana nyaatu garuu yeroo tokkoon. Wallaahi gara nama nyaatti. Kakaan kanatti achi deemoo. Wallaahi kun garaa nama nyaatu qofaa miti nama gaddisiisaa yoo an barjara kana amantima wahii qabatanii deeman hin si'aa jiran. Sitan lakkatti wajjin haasaanuun beekan rabbiin. Maal isa? Subhanallah. Daqiiqaa meeqa kadhadhe jiran daqiiqaa 7 bara aboo karaarra deebisu daqiiqaa 7. Aboon addunyaa soo taasuuta. Subhanallah.